እንደዚህ ከሆነ ለምን ጥያቄ ያስፈልጋል? ኡመታ ጋፈዱ ናንጀሪ ቤት አሰኒ ገሩ ሲያስብ በኋላ ላይ እንዴት አንድ ሰው ነምኒ ቶኮ ወጋ ቢደሚለው ይደሚሰድ ድንግሊ ቀበቴ ታጀሪ ወላ አይ አሳሰበኝና እና ያቺ አሞ የተሰን ያን ይናሩፍ ዩ ኖ ያን ማልጀዱ ጥራቲ ረደሙ ቀባውን ኩኒ ኦጊዮ ሶንታን ድንጋይ ነው ሲያማ ገመቹ ሲደቀየ ሜሞሪ ገዳ ሲደቀየ ገደራ ከከየትናት ረቁ ፊሚት ገመቹ ማን ይገባል ነምኑሪ ይዛው ነው ሙሉ ቀበቴታ ብቻ አይሳው ጋዲ ደሚላው ሙሉ ብሏ በጣም ከባድ ነው ሳኔ ሙጨቲኒ ቱኑሲ ቆራቴ ማሻአላ ዘሪ ሲለ ሃየ አካካዩ ሲዮ ገፈተ ሊት ባሴ ራሃሶ ጅራ ሃያ ራሃሰ ይኔ ሲደገፈታ ቱኑሲ አባ ሞሮኮ እና አሲኛዋን ጥሩ አሲንጅራቱ እንሻኪና አጋሳኒ ቱኑሲ መጅርቲ ማለ ፈረንሲኛቱ ማሪኒ በትከቲ ጉያ ተካቲ በር አይ ፈጉ ጅራል እስጋና ማልተ ሰኪ ዲኒ አና ቢያረባ ጅርቱ yokan መማኪ ቢያረባ ጅርቱ ታደሙ አሲነቻ ገበረሩ አሲነ ሲነጥጭ በረሩ ማል ጉዳ ገና ጉያ ተካ ንግላ እንዴት አንድ ሰው ለምቶክ ወካ ቢደሚላ ይደሚሰጥ ድንግሊ ቀበቴ ታጀሪ ወላ አይ አሳሰበኝና እና ጃሞ የተሰን ያን ያሩፍ ዩ ኖ ያን ማልጀዱ ጥራቲ ረደሙ ቀባውን ኩኒ ኦጊዮ ሶንታን ድንጋይ ነው ሲያማ ገመቹ ሲደቀየ ሜሞሪ ገዳ ሲደቀየ ገደራ ከከየትናት ረቁ ፊሚት ገመቹ ማን ይገባል ነምኑሪ ይዛው ነው ሙሉ ቀበቴታ ብቻ አይሳው ጋዲ ደሚላው ሙሉ ብሏ በጣም ከባድ ነው ሳኔ ሙጨቲኒ ቱኑሲ ቆራቴ ማሻአላ ዘሪ ሲለ ሃየ አካካዩ ሲዮ ገፈተ ቱኑሲ አባ ሞሮኮ እና አሲኛዋን ጥሩ አሲንጅራት እንሻኪና አጋሳኒ ቱኑሲ መጅርቲ ማለ ፈረንሲኛቱ ማሪኒ በትከቲ ጉያ ተካቲ በር አይ ፈጉ ጅራል እስጋና ማልተ ሰኪ ዲኒ አና ቢያረባ ጅርቱ yokan መማኪ ቢያረባ ጅርቱ ታደሙ አሲነቻ ገበረሩ አሲነ ሲነጥጭ በረሩ ማል ጉዳ ገና ጉያ ተካ እንደዚህ ከሆነ ለምን ጥያቄ ያስፈልጋል? ኡመታ ጋፈዱ ናንጀሪ ቤት አሰኒ ገሩ ሲያስብ በኋላ ላይ እንዴት አንድ ሰው ነምኒ ቶኮ ወጋ ቢደሚለው ይደሚሰድ ድንግሊ ቀበቴ ታጀሪ ወላ አይ አሳሰበኝና እና ያቺ አሞ የተሰን ያን ይናሩፍ ዩ ኖ ያን ማልጀዱ ጥራቲ ረደሙ ቀባውን ኩኒ ኦጊዮ ሶንታን ድንጋይ ነው ሲያማ ገመቹ ሲደቀየ ሜሞሪ ገዳ ሲደቀየ ገደራ ከከየትናት ረቁ ፊሚት ገመቹ ማን ይገባል ነምኑሪ ይዛው ነው ሙሉ ቀበቴታ ብቻ አይሳው ጋዲ ደሚላው ሙሉ ብሏ በጣም ከባድ ነው ሳኔ ሙጨቲኒ ቱኑሲ ቆራቴ ማሻአላ ዘሪ ሲለ ሃየ አካካዩ ሲዮ ገፈተ ሊት ባሴ ራሃሶ ጅራ ሃያ ራሃሰ ይኔ ሲደገፈታ ቱኑሲ አባ ሞሮኮ እና አሲኛዋን ጥሩ አሲንጅራቱ እንሻኪና አጋሳኒ ቱኑሲ መጅርቲ ማለ ፈረንሲኛቱ ማሪኒ በትከቲ ጉያ ተካቲ በር አይ ፈጉ ጅራል እስጋና ማልተ ሰኪ ዲኒ አና ቢያረባ ጅርቱ yokan መማኪ ቢያረባ ጅርቱ ታደሙ አሲነቻ ገበረሩ አሲነ ሲነጥጭ በረሩ ማል ጉዳ ገና ጉያ ተካ ንግላ እንደዚህ ከሆነ ለምን ጥያቄ ያስፈልጋል?
ummata gaafadhu naan jedhe beektaa saniif. Garuu siyaasni bu'aalaa ላይ እንዴት አንድ ሰው namni tokko waggaa 22 23 dingilii qabatee taa'aa jedhee wala hai asaasabeenya na yaachise ammoo itasan yaanni naa dhufe you know yaanni maal jedhu xiraatii irra deemu qaba wanni kuni hoggii osoo hin taane dingaayinoo. Siapa gammachuu si dhagaya memori gadda si dhagaya. Gaddarraa kakaya tanaati irra godhuu fi miti gammachuu waan qabaan namni urii isaa nama muluu qabatee ta'a bichaa isaa waggaa 22 muluu bula. በጣም ከባድ ነው። ሳኔ ሙጨቲን ቱኑሲዳ Koratte mashallah zari zille hayye akaka yuzi ho gafate ni tibase rahaso jira hayya rahasa ime fida gefada Tunusi abba Morocco na asinyawan turu asinjiratu inshakina gasani Tunusi majirti male Faransi nyamtu mali ni to betiketi guya takati bar ay fagu jira isgana amalta sechi deemi ana bi araba jirtu yo kan mamma ki bi araba jirtu kademu asinacha ga bararo asina isinanta cimbararo mal guda gana guya takka ningla ka batera ta jirdu ati jettu bar makasa ninjanne asiya gachi baratu achi asim bararto odo sinachi tetan idris asit dufe nulale bar hara raw idris malif dufe sidale re Oko dufe naganu gafate nulale demi bar odo sinachi tetan ya rabbi ladi dati me ma ka barbe chakana natin dai natin wallahi ibsa lagi padwa duga takasi himu Indu batu garuma kitti. hayye Waan sidaate dubbata malee osoo nama biraa taate waan kanan dubbadhu. eshi Eeggata jechuudha. Ganama lafaa kaanee lafti ganamaa beeki. Ganama sa'aatii torba. Galgala sa'aa 6 deemna jennee waliin murteeffannaa bilbiltee galgala sa'aa 6 deemna Idriisiin dirqama arguu qabnaa naan jette. Jennaan aayaa ookee bakka eegata eetin jedhe bareeda galgala sa'aatii 6 deemna jedhee. Yeroo nan jedhuun halkan keessa naannoo sa'aatii akkanaa kana jedheen. Ookee jettee addaan deemnee rafnee kaanee sa'aatii 7 sa'aatii 9 naa dawwalte. Waa 9 ganamaa jechuudha. Naa dawwalte maada faatee rabbii jedhii maaf nan kaasin maa nan kaasin maadhin jedheen. Galgala amma sa'a 9 yoo hagam deemna asii achi deemuuf sa'a tokko nu gaafata achi as deemuuf sa'a tokko yoo hagam deemna. Uff yaa rabbii kiyyaa tana gootaa iccirri baqana jette. Makkuush maal taate rabbii jedhiiti jechuun galgala amma nu bira amma ganama sa'a 9 bar galgala sa'a 9 osoo hin taane ganama sa'a 9 addaasiin raftee waan sa'aatiin deemeseeti. hayye Bakka achuma lammoo ookee jennee galgalti si'a 5 irra dabu andeemu ijoon turre beeki. Andeemuuf hin turre. Si'a 5 irra dabalte. Si'a 5 irra dabalte bakka gisee asii kaanee waliin deemnu Idris harka 20 wayii dabalee jira. Isaan lachuu waan akkas muddamsiisu hin beeku. Ana bara qarmaan fuudhanii keessa nagalchite malee an qulqulluudhaa bara. Qulqulluudhaa. Tapha gisee muuziqaa Oromoon kun baname an akkanumaa miira keessa gala lafaa uttaala malee an qulqulluudhaa bara wama fuudhanii atillee jaalfatiin onni akkasin lafaan rarraaftanii wallaalee bara. eshi Makiin ibsaa jira jirti wallaahi. Si jira jirti. Gaafi jibina harbi jedha. maaltu sin gahee himtan ummanni kun lafa achi callistaniituma haasaitu hin caqasnu argaa jiraan asitti amma maakii argaa ture biyaansi yoo inni kun chigire lamaa caqastu soo irratti saarfattu jedheetuma callisee suma kaayee taa'ee caqasaa jira mana gabbaa
Sigale maal tachi dhageessin. Atu wallaa sharrii qabda. Maal natti nimtu? Aarsana barbaachisu kan falee icciitii anas baasee si himaa jira. Bara akkamitti natti nimtu ati? Callisnaan jedhan kun jalatti callisii argee jennaan callisnaan jette. Caddisii ta'u Akkanallee siin jedhan. ummata koomentii jirtu bar dubbiin hin dhokattu bar yema san dhufanii makiin isa jala teettee achi koomentii barreessaarti. Amma kana bakka haganuma wal gurguranna. Ibsaa qoy. Fageenya yookaan immoo distaansii gara makiitiif gara kiyya qabdu meenaaf isuma dhugaa addaan baase. Fuula irraa gisee akkana ilaaltu eenyu waan dhugaa dubbatu sitti fakkaata. Eenyu waan dhugaan si jaalatu sitti fakkaata. Eenyutu osoo waa balleesse waa ati balleessite obsa akka sii qabu sitti fakkaata. Mee inuma himi jedhi meta. Dhugaa irra dal teessoo irraa namaa ka'i dhugaa irraa namaan ka'in. Dhugaa tana inuma jala sana jedhe. Waan siin jedhu jaalfadii loon illee azaree. Haa jiraatu kan marra kophaa hammeenya haasaa jirra inni haa jiraatu rakkoon kan makii dhiise dubbii dhiise icciitii ta'e Kan waan kana gaafattaree os jarbanii mas jiru. fakkeenyaaf hin jedhee bara fakkeenya akkana laaltee fakkeenyumaaf akkana laaltee eenyutu akka obsa qabu eenyutu osoo waan takka badanii waan san irra obsuu danda'a eenyutu gorsuu danda'a bakka hin jiraa miti akka ilaalcha kan keetiitti si gaafadheera. Biqil ija kan kee argaan jiru barre mastaawotiin kun ija kan kee dhossee maal taate? Beekee roifaddeer. Tokko wayiitu na dheesse. Bin ammoo gizee makii argite bar irraa fudhattee lafa kaattee itti haasofta gizee kiyyaa ija uffata akkasii waan akkasiitti jira. Harda nama waliin bu'e saniif ejjitu akka hin eegu. Saniif kana waan akkasiitti jira. Sanuma malee waan biraatiif siif miti. Gin laal yeroo isiin dhufte ijarraa fudhattee itti haasoftee amma akkana godhattee haasofnaan akka walitti hin dallan. An bara ammaati nama akkas jetta malee ani sillachuu yuree fitan wayita seene jechuudha. Nama waa'ee keessaa haasofnaan na lolaa ture harkaan boxaa ture. Dhugaa uummata kana gaafadhu yoo na waraabamee gadhiise. Ati shimee eenyutu iyyuu nama waan inni gaafadhe kana naa deebisinan dagachiisii. Namni maaliif waa'ee keessan akka abbadee akkaatti akka haasawaa hin doonoo miqqanyaa keessan illee agartan nama isin yaadullee nama baddaallee agartanii jirtanii irraa waa barataa namni hin isiniyyuu deemtanii silaa wanni badee Guys, tamta godha atama mee eenyu siin jedha barreeffameen. Baguma laayifii dabarsaa laayifii galtanii akkasiin galtan keessanillee kanallee isin amanne hizbiin kunillee isin amanu laayifii godhaa galtan. Maasha Allah. Bareeda. Indaa iddakka. Biyyaansi yoom ofii ka deemtanillee ta'e bakka kanaa kana yoo ka deemu barbaadan dhugaa. Kana booda abiyyoo osoo dhufeeti yoo sunne malee dhandheessan siman. Macarrashaa. Tokkoosan siin jedhu. Abiyyiin mootummaan Itoophiyaa yoo akka deemu barbaadan. Faajechuu barbaadan inni jaalfadhiru. Kun afaan gootanii baramannaa deengaa isin martaba gubbannu caffarsiise isin kaleessa asitti baaroon hin hafne maaliin hin hafne kalas taphannee gurgurtoomne rafne agarsiisa bara. Illee taate jechuun waan markaba gubbaa sana amma kuni waan xiqqishuudha izi nagarmasi galee waan akkasii xiqqoo sana amma asitti jechuun firii like transport no bishaan achi ba'uuf nasa achi baataas deebita. Katamaa keessa kanneen jechuun nasaadha firiidha si galee. Soo keessan ammoo qaalii kan ta'e babbareeda bakka guddaa jiraami kasan caalu naamina kanaa olii faa isin goona faa bittin maal dunyaan isin irratti hin baane dunyaan isin faa hin jenne qilee asiintu si galee. Kanaaf yoo akkasii gootan nutti waan bareedaa naaf caarfanii roo waan goone shaabittin isin goona biyyaansi waan biraatiif itti loon ammoo si galee isin amma wanta achi deemtan. Maqaaleen bihaansa kudhannatti ergan minaamin amma waa meeqa laxxafanii ibsaa akka magaasaa minaamin amma mucaan sun waa itti himaa ture yaa ka osoo nuti bultii qabaachuu baanne osoo nuti isinii wali dhiyaachuu baanne yookaan amma bultii qabaachuu baanne singili makama nama kamii irraa iyyuu firii taane viidiyoon sun akka nu waraabamne beektaati. Akkanatti hin qawwatamu dhugaa. Mikniyaatum yaa hojjaan. Wanti xiqqoo akkana ta'u viidiyoon sun maal qabata Oromoon walitti fiduurra addaanii kutti ariifatti.
Yaasee dhugaatii. Addaanii kun salphaadha Oromoodha. Silaa haga sin ulfaatu jechuudha. Akkasitti yaaduu qabdaa bara. Biyaansi isinillee naante isinillee akkasuma waliin laaqabuun sun sirrii miti siigalee. Dazaa malaqlaq sirrii miti. Balleessitan bakka badii qabdan isiniin jennu. Rakkoon hin jiru. Naa akkasumatti mee haga laaltetti eenyutu badii qabatteedha. Eenyu badii qabatteedha. Maalatillee akkana qolloftee mucaa. Kuma jettu iyyuu ana walumaan akkana qolloftee dhadhaabataa jirtu. Akkasi qollofuun biyya maal inni beektaa? Akkasi qollofuun biyya maal inni beektaa? Akkasitti isa qabuun kan qoosuun jechuun dubartiin Oromoo jabduu yookaan ammoo xankaarra akkam akka taate haa arguudhaaf itti agarsiisee bara. Qabuun keessaa nama fakkeenyaaf osoo nama tokkoon wal dhufee wal dhadeeti akkana qabadhaa jechuudha akkana qucaa isaa kana. Sun ammoo akkana qabuun kiyya. Dubartiin Oromoo jabna akkam akka taate jechuudha. Nama akkam akka taane nu haa arguuf eenyummaa kennatti agarsiisuudhaaf boruuf akka waan hin jenneef malee waan birootiif miti bara. Akkamitti yaadda waan san isin dhugaa rabbii. Maa bakka agarsiistu wallaahi ta'ee jaalfadhi yoo manatti hin qabdu yoo akkas ta'e har'a qaba. Maal godhu qaba miskiinticha kenna maal godhu qaba ormi kun akka nuun dafarre dhiiraa agarsiisa san kabajamaa si jala gajjiree innillee fedhimaa walitti himtanii keessaa waliin dubbattanii sii qaba marakkoon hin jiru yoo lafaan kasi ga'ullee ta'e. Maali beektaadhaan amma sun maali beektaa fakkeenyaaf ormi nama dafarti. Dubartii miti dhiirri isaaniitu dhiiraa miti dubartiin isaaniitu jajjabaadha. Ummata Oromoo san. Laale silaa siingilii taatanii. Maal taate qoy maal taate? Kophaa keessan taatanii. Maal taate? Een